Saaleen Injisoo sarara bilbilaa tokko irratti affeerree irratti mari'anneerra. Gaaffiin koo ka jalqabaa sabboonummaa Oromoo jechuun maal jechuudha? Akkamittiin ibsamaa ka jedhu ture. Dr. Ittaanaan dura affeere. Sabboontummaa Oromoo yoo fudhannee ilaalle yeroo garagaraatti sadarkaa garagaraa keessa darbaa dhufe waan ta'eef yeroo isaa irratti hundoofnee karakteraayiz gochuu dandeenya sabboontummaa Oromoo. Kanaaf fakkeenyaaf 70moota keessa yennaa fudhattee ilaalte sabboontummaan Oromoo piilaarii yookaan immoo utubaa ijoodha jedhamu muraasa qaba. Utubaa kana keessaa inni tokko nafxanyummaa mormuu irratti, nafxanyummaa ofirraa loluu irratti kan hundaa'edha. Ritoorikiinsaa. Inni lammaffaan hamma har'aattis immoo kan itti fufee jiru maa inni naannoo yookaan biyyi Oromoodha. Oromiyaa jedhamu jira. Biyya kana immoo ani nan jaalladha. Isaafis immoo waan barbaachisaa ta'u nan godha yaadi jedhu. Inni kan biraan immoo amma hamma har'aatti kan guddataa dhufe kan hin jijjiiramin jiru. Waa'ee jaalalaa fi ulfina Oromoonni sirna gadaatiif qaban. Isteetiitu diina kooti jettee yoo keessa immoo imperial Itoophiyaanii diina Oromooti. Kanaafiyyuu isa loluu irratti hojiin keenya yaadni jedhu sun amma sadarkaa kan biraatti ceeraa jechuudha. Erga protestiin Oromoo jalqabame immoo gaafa teessee ilaaltu sabboontummaan Oromoodha. Waa'ee Oromoo maduwwaa ituu hin ta'ini sabaaf sablammoota ilaalcha keessa kan galchee biyya Itoophiyaa jedhamtu ilaalcha keessa kan galchee heerri Itoophiyaan qabdullee kan keenya kan jedhu hamma tokko ilaalcha keessa kan galchee of jaallachuudhaa fi Oromiyaa ceesisanii biyya kanas immoo deggeranii waliin utubanii waliin deemu yaadi jedhu sadarkaa tokkotti waan ce'ee fakkaatannaa yeroo isaa irratti hundaa'eeti kan inni karakteraayiz gochuu dandeenyu sabboontummaa Oromoo sin jechuu kan jedha. Gaaffiidhuma wal fakkaatuun si dhiyeessa Dr. Biraanuu siif akkamittiin hubatama sabboontummaan Oromoo? Jechi afaan Oromoo sabboonummaa jedhu kun jecha afaan Ingiliffaatiin nationalism yookiin nationiness jedhamu kana sabboonummaan akka waliigalaatti ilaalcha seenaasaa, aadaasaa, seerasaa, duudhaasaa akkasumas biyyasaa akka waliigalaatti eenyummaa isaatiif ilaalcha miseensi saba tokkoo qabudha. Sabboonummaa jechuun ilaalcha qofaa miti gocha siin ta'a. Sabboonummaa bakka lamatti irree ilaaluu dandeenya. Yaada bu'uura odoo cunqursaan hin jiraatin yaada jiraachuu danda'udha sabboonummaa. Ideoloojii sabni biraa si cunqursuu dhiisuu wanna barbaachisuu miti jechuudha. Malaa isaatiin dhaabbachuu waan danda'u. Erga cunqursaan babal'ate amma fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti Oromummaa irratti rakkoon erga qaama biraarra dhufuu qabe. Amma fakkeenyaaf warri nafxanyootaa Oromoo cabsanii aadaa Oromoo balleessuudha erga dhufanii booda isaanis ofirraa faccisuu qofa odoo hin ta'in ilaalcha san hunda jibbu warra isaan waan akkasii adeemsisu hunda jibbuun sabboonummaa Oromoo keessa gale jechuudha. Bu'uuruma kanarratti yaadni amma kaasnee haasofnu ministeerri muummee Abiy sabboonummaa Oromoo wajjin wal qabatee ejjennoon isaanii maa'inni bakka kam jiru? Kanaaf ilaalcha kootti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed lola cimaa qaba sabboontummaa Oromootirra. Lola jabaataa, lola ifa ta'e dallansuu jabaa ta'e qaba sabboontummaa Oromoorra. Inni kuni maalirraa argitaa yoo naan jette fakkeenya tokkittiidhaan sii kenna. Isa inni gaafa inaugural address isa gaafa guyyaa jalqabaa inni muudama isaa irratti haasaa taasise yoo dhiiseyyuu gara paarlaamaa ituu hin deemin ituu hin gaafatamne gaaffiif deebii keessatti wanta inni jedhee mootota gurguddoodha jedhee wanta inni kaa'ate waa'ee Minilik sanarraa ka'aa jechuudha dubbiin. Kaampii sabboonummaa Oromoo keessa Minilik gootadha yookaan immoo mootii jabaa biyya Itoophiyaati kan jedhu fudhatama hin qabu. Sababiinsa ilaalchi kuni ilaalcha isaa diinni sabboonummaa Oromoodha. Kaampiin diina sabboonummaa Oromoo yeroo hundumaa kan inni itti fayyadamu waan ta'eef jechuudha. Muummichi ministeeraa Abiy lolli inni gadi fagaataan sabboontummaa Oromoo irraa qabu maalirraa argama yoo naan jette jechoota ijoo kan inni miis gochuu hin barbaannetu jira gaafa dubbii dubbatu. Maqaan hin dhaamin maleessa implicitly sabboontummaa Oromoo ittiin loluudhaaf jecha hojiirra ooludha kun yeroo hunda. Sababiinsa mootummaan Itoophiyaa yookaan immoo isteetiin Itoophiyaadha yeroo hunda diina koo isa jabaadha jedhee identify godhee kan inni lafa kaa'ate sabboonummaa Oromoo wanta ta'eefi jechuudha. Inni lammaffaan immoo
jechoota inni itti fayyadamu keessaa የኢትዮጵያ የቀድሞ ክብሯ guddaa turre deebinee guddaa taana warra akkasii turre deebinee akkas taana kan jedhu suni narratiivii yookaan immoo riitoorikii kan warra sabboontummaa Oromoo lolu sanaaf gabaabaatti ilaalchi inni sabboontummaa Oromootiif qabu warra sabboontummaa Oromoo lolu ilaalcha isaanii irraatu waraabama kanaafidha ituu hin sodaatin ituu hin qaana'in Bahar Daar irratti sabboontummaan Oromoodha saba guddaa fuudhee xiqqeessee gandatti galche hamma jedhutti muummichi dubbate Dr. Birhaanuu yaada Dr. Ittaanaan kaasu kana wajjin walii galtaa? Guutumaan guututti walii galan jedhu garuu rakkoon sun immoo hin jiru jedhama fakkeenyaaf Dr. Abiy irraa waan akkanaa anis akka nam tokkotti nan argaa wanneen irratti waliin galle baay'eetu jira. Garuu madda isaati irratti waliin galu amma fakkeenyaaf akkasitti Dr. Ittaanaan lafa kaa'e suni maddi akka Dr. Abiy akkasitti ilaalu godhe tabiraa jira jedhee amanaa. Innis maalinni akkitti sabboonummaan Oromoo hiikame bifa lamatti adda baasnee ilaala. Inni ka dura sabni Oromoo saba aadaa mataasaa qabu, saba seenaa mataasaa qabu, saba biyya mataasaa qabu, saba duudhaa guguddaa ka akka gadaa qabu. Sabni kun ofii of danda'ee saba dhaabbachuu danda'u. Oromoon hundi eenyummaa isaa kana beekuu qaba, ittiin boonuu qaba, itti fayyadamuu qaba, guddisuu qaba, rakkoo irraa eeguu qaba ka jedhu hiikni bu'uuraa kana jedhee amana. Hiikni ka biraa immoo pillars jedhee ka Ittaanaan dura lafa kaa'e sun jira. Abashummaa fakkeenyaaf nafxanyummaa jibbuu antiitesisii abashaa ta'uu waan akkanaa kun immoo bal'inaan kan calaqqisanii sabboonummaa keenya keessatti yookiin immoo naareetiivii keenya keessatti bal'inaan namni baay'een fakkeenyaaf duudhalee dura lafa kaa'e sanuu namni hin beekne garuu abashaa jibbuu irratti immoo fuulleffatee warri hojjetu jira. So Dr. Abiy sabboonummaa kam jibba? Antiitesisii abashaa ka ta'e antiitesisii nafxanyaa ka ta'e san immoo duudhalee Oromoo eenyummaa Oromoo bu'uuran ijaaruu guddisuu itti fayyadamuu beekuu sani ka jedhu bakka lamatti adda baasnee ilaaluu qabna jedhee amana. Ka duraa san yoo ta'e Dr. Abiy eenyuma keenya caala'uu seenaa Oromoos nama beekudha amma nani beekutti ni hubataa itti fayyadamaa ni kabachiisas jedhee amana. Kana dura waan bal'inaan hin hojjetaminiif kana booda gaafiin Oromoo ka'aa turan sun eenyummaadhaan wal qabatee hojiitti hiikamu abdii jedhu nan qaba. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kutaa lammataa bor isinii dhiyeessinuun Itoophiyaa haaromsuuf yaalii ministeerri muummee Abiy gochaa jiran sabboonummaa Oromoo bira qabnee ilaalla. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jennee qopheessine waanuma hanga ammaatti hordoftanidha. Waan wajjin turtaniif galatooma horaa bulaa deebana.